itti Yesuus ani waaqa. Ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru. Ana uumaan keessan bakka inni ani isa Yohaannis irraa jedhee Phaawulos irraa jedhee minaamineeshinii firaafireeshinii irraa jedhee sana I don't want. Eko hawi sila isa Phaawulos faa dubbatan isa Yohaannis faa dubbatan sila ifuratu akkamittiin amantaaree hawi bakki Yesuus Kiristoos bakka ofii isaallee dubbate jira deebi'anii immoo waan dhaga'anii fi waan arganirraa kan isaan immoo macaafa kana barreessanii dhageessu erga ta'e akkamittiin tokko jibbitee tokko fudhattaree hawi fudhachaan jirtu ati guutummaa wangeelaatiin mormaa jirta bar fakkeenyaaf amma mee Yohaannis mul'ata Yohaannis bira gaafa deemte Yohaannis waan dhaga'ee fi waan argedha kan inni dubbachaa ture waldoota kiristaanaa torbaniif kan inni barreessaa ture illee wanta dhaga'ee fi wanta argaa ture inni dubbate ishii isa kanas kan Yohaannis barreesse kan Phaawulos barreesse kan Maatiyos barreesse in fudhadhu ergeette guutummaa wangeelaatiin erga mormite isa kamiin sii deebisnaree Fayyisaaru Yesuus himaa sheexanallee warra qabu fayyisne siin jedhaan jiru akka Yesuus fayyisee nama hundi nama ragaa sii ba'a Islaamni kiristaanni ragaa siif ba'a kanan siin jedhe dandeettii isaatiin fayyisee oo siin jedhe dandeettii qaba koo gooftaan Yesuus Kiristoos dandeettii qabaateeti barjaamaa waa hunda kakaasu koo nama kadhateetti miti yookiin waaqa biraa kadhateetti miti bar gooftaan Yesuus Kiristoos dandeettii qaba koo dandeettii du'aattiin kaasuu jaamaa kaasuu sababa sanaaf bar waa hundaan beektaa bar Hawi ko boletti ko ila maqaa gooftaa Yesuusiiti ala wanti tokkollee wanti taa tokkollee hin jiru Yesuus gaafa du'aa gaafa waan hundumaa godhu yoo dandeettii isaatiin godhe yoo siin jedhe dandeettii isaan dhibbatti okay anumna kootiin homaa gochuu hin danda'u maaliif jedhere Hawi osoo beektu lakki hin dongorina boletti ko bareeddu todhis Hawi todhis deebi kootu gara gooftaa Yesuus Kiristoos deebi karallee wadhabaa turreerraa miidiyaa irratti illee wal fixaa turreerraa kanaan duraa afoofnaan ilaallee waliin jenneerraa miidiyaa irra babbadee tureera deebi kootu kanaayyuu yeroo ati duraan ijoollee wadhabaa turtellee shirnaa waanii turanii ani dhugaa rabbii mataatu na dhukkubaara daawwishaa aan akkasiin jedhe nan deebi'a yoonne deemeen jira ta'e nan deebi'a deebi'u jechuun nama deemetu deebi'a ani kana siin jedhe baay'ee susum qoy akkami fooloo kan keessi irraa deeffadhee tureeraayyuu kunoo siif deebise baay'ee susumawi itti argeen jiru dhugaa waaqayyo eshi deeffattee turte bar eshi ni wagaafa lallabuutti ka'uunarraa deeffattanii beete ragaa qoodan alaattan narraa fooloo deeffattanii waan isaan beeku kana siin jedhu danda'an jiru baxxiqqoo wayyaa dubbadhu mee bannaati natti tolaarta dhugaa waaqayyo mee qoqoo obboleessa koo mee qoy mee wajjin sana deeqatu bichaan hin deema ani arriwee malaa yatargee maal jette qaali Daawit woko ani umna kootiin oomaa gochuu hin danda'u jechuun maal jechuudha ani humna kootiin oomaa gochuu hin danda'u jedhee akka waa hunda hojjetaa osoo argitu maaf akkas naan jettaa wiikoo bareeddu ko waa hunda hojjetaa raabee gooftaan Yesuus ibsishaa gosa edbeetanii tagbaariin ilaala dubbisi Koomenti dhisi abbaan barbaade waan barbaade haasa'u waa'ee miidiyaan beennakko waggaa baay'ee irra turrirra miidiyaa irra waan barbaade haasanii ati na wajjin haasa hawi ani laal eerraa zeddi haasaa turaan jiru gooftaa Yesuus ala jireenni hin jiru kootu deemu jalqabu amantii keetti kanan siin jedhu daawwee ilaale waawee sitti moo gooftaan Yesuus Kiristoos abbaa araaraati abbaa beektu nagaafa maali mee maal nagaafatartu hin beektu tokko gooftaan Yesuus Kiristoos akka waa hundaa hojjetu dandeettii qaba ani kanan jedhu osoo beektuu jechatti jettu kan akka faashiniitti itti fayyadamaa jirtu hipheenxonni akka boota san naqini beentota jettee uummata walitti hin tuqine akka faashinii wayii gootanii jechaa jirtu bara amma hundumtuu gaafa gaaffis hin gaafannu utuu beektuuti lakkii kana beektaa jettu faashiniidha moo shuu maalidha sila
Angalle bar. Amma zimaan nan jaarta reewwi. Har'a mana kee dhufe. Eebbifame ganaa. Amma deebi'ati chaansii qabdaa gara gooftaa Yesuus Kiristoos nagaan siif haa ta'u. Ciao. Deebiin hin jiruumi. Osoo beektu akkamiin na qortaa obboleetti koo. Ilaa dhaggeeffadhu daawwit galatoomii. Yesuus ani waaqa. Buna dhugaa jiru yaawwi mana kee. Hawwi. Qoyme Yesuus ani waaqa jedheetu ofirraa hin dubbatin ani humna kootiin oomaa gochuu hin danda'u jedheera. Yesuus ani waaqa kan jedhullee macaafa keessa hin jiru. Kanaaf mee callisi waca danda'a. Eeshi eebbifame makka inta wanna guyyaa biraa akkoo hawwishaa bakka eebbifame. Yaa kanaaf Halkan eebbifame siif haa ta'u. Halkan eebbifame siif haa ta'u. Ani akka obboleetti kootu sitti meera waa hundaa duraan illee baay'ee walitti bubbuuneerraa hafoomnaa illaa obboleetti koo baay'ee si kabajaa ulfaadha. Ati gara gooftaa Yesuus Kiristoos deebi chaansii qabda. Nagaan naaf jiraadha. atumaan achi taa'i. Hayyee baay'ee. Okay. Yes. Ini sila. Bare jarri kun garaa nama nyaatu dhugaa rabbiiti jechuudha. Rabbiin isaan Nejash. Oh kali. Hawwi ati beeloftuu beekoo hin waastu. Shiboo ibsaa wayiidhaa guutan taa'e beela nyaadhu. hin beela ammayyuu beela hin jiru nyaadha ammayyuu. Maan beedesu maan kasi teessa yoo beedesu. Wallaahi nan beela. Ulli miti aanan beedesu. Illumi. Akkuma itti Yesuus ani waaqa. Ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru. Ana uumaan keessan bakka inni ani isa Yohaannis irraa jedhee Phaawulos irraa jedhee minaaminashinii firaafireeshinii irraa jedhee sana I don't want. Eko hawwi silaa isa Phaawulos faa dubbatan isa Yohaannis faa dubbatan silaa ifurattu akkamittiin amantaaree hawwi bakki Yesuus Kiristoos bakka ofii isaallee dubbate jira deebi'anii immoo waan dhaga'anii fi waan arganirraa kan isaan immoo macaafa kana barreessanii dhageessu erga ta'e akkamittiin tokko jibbitee tokko fudhattaree hawwi fudhachaa hin jirtu ati guutummaa wangeelaatiin mormaa jirta bar fakkeenyaaf amma mee Yohaannis mul'ata Yohaannis bira gaafa deemte Yohaannis waan dhaga'ee fi waan argedha kan inni dubbachaa ture waldoota kiristaanaa torbaniif kan inni barreessaa ture illee wanta dhaga'ee fi wanta argaa ture inni dubbate ishii isa kanas kan Yohaannis barreesse kan Phaawulos barreesse kan Maatiyos barreesse hin fudhadhu ergeette guutummaa wangeelaatiin erga mormite isa kamiin sii deebisnaree Ani jedhee maaliif ofirraa hin dubbanne?